Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraaf harkaa qabnu kunooti. Hidhi Abbayyaa ijaarsi isaa xumuramuun bakka keessummoonni garaa garaa argamanitti har'a eebbifame. Hidhi Abbayyaa waggoota dheeraan booda ijaarsi isaa eegalee dhumuudhaan eebbaaf dhiyaachuu isaa irra gabaafamaa ture. Eebba hidha Abbayyaa irratti wayitaa alaabaan Itoophiyaa yaabbatu muummeen ministeera Itoophiyaa mimmaan buusan jedhamuun kaleessa galgala ijoo miidiyaa ta'ee ture. Dadhabbii uummata biyyattiin qonnaan bulaa hanga daldalaatti boorsaa isaatii walitti buusuun hidhi Abbayyaa ijaaramee xumuramaaf ga'uun isaa eebbaaf adeemsifamaa jira. Hidhi Abbayyaa rakkoo akka biyyaatti jiru dinagdeef furmaata akka ta'u akkasuma ammoo rakkoo ibsaa biyya kanaanii fura jedhamuun abdatama. Hidhi kun waggoota 14 oliif lafarraa harkifataa akka ture bulchiinsa Mallas Zenawi eegaluun amma eebbaaf qaqqabee jira. Bulchiinsa Dr. Abiyyi jalatti hidhi kun saffisaan ijaaramee ba'e ka jedhu paartiin PP hidha kana xumursiisuuf gahee abbummaa baachuu isaa irra deddeebiin dubbata. Dhimmi hidha Abbayyaa kun atakaaroo guddaa keessa akka ture yoo ta'u biyyoota akka Misrii fi Sudan irraa dhiibbaan akka hidhi kun hin goolabamneef taasifamaa tureera. Kun hafee Ameerikaan waan hunda harka ofii keessa galfachuuf hamuummatu hidha kana maallaqa isheen akka ijaarsifte karaa gaggeessaa ishee Doonaald Tiraamp irra deddeebiin dubbataa turte. Tiraamp hidha Abbayyaa maallaqa Ameerikaatu ijaaree ka jedhu yeroo 3 ol irra deddeebiin dubbataniiru. Akkuma kana harka lafa jalaan hidha kana Masiriin akka danqituuf shirri guddaan dalagamaa tureera. Hidhi guddaan kun maallaqa uummata biyyattii irra jireessa maallaqa Oromoon kan ijaarame yoo ta'u akkuma gaafa ijaarsa isaa uummata keenya hudhanii qabanii maallaqa biliyoonotaan irraa guuraa turan sanatti fayyadama isaa irrattis uummataaf banaa yoo ta'eef guddina biyyattiif gahee olaanaa baataa jedhama. Hidha kana akkaataa uummanni biyyattii akkuma ijaarsa isaatti tajaajila isaatiifis yoo diriirfame dukkanni baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa keessaa gara ifaatti jijjiirama abdiin jedhu kenneera. Akkuma kana biyyoota ollaatti humni ibsaa gurguramuun dinagdee biyyaa argamuu mala yaadni jedhu dhiyaateera. Haati hiyyeessaa utuu hin hafin uummanni boondii bituun maallaqa walitti buusee hidhi kun ijaaramee xumurame. Hidha kana dhibbantaa hedduu maallaqni qonnaan bultoota Oromoo akka keessa jiru amanama. Ta'us wayita biyyattiin gammachuu ibsataa jirtu kanatti qonnaan bultoonni hidha kana asiin ga'u keessatti qooda qaban waan nyaatan dhabuu fi qeerraa waraanaan buqqa'uun mimmaan buusanii bo'aa jiran. Qooda hidha kana keessatti gumaachaniin waakkii malee kanneen ijaarsi kun xumurame akka ba'u ga'ee baatan nagaa akka argataniif mootummaan yaalii taasisuu dhabuun namoota dheekkamsiiseera. Biyyattii wayita labsii gammachuu taasisaa jirtutti kanatti illee hawaasni Oromoo hedduun qe'ee isaa dhabee biyya isaatti baqattuu ta'ee jiraataa jira. Fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hunda biratti gammachuu dhageessisuu hanqateera. Gama kaaniin hidha kana gufachiisuuf yaaliin biyyoonni akka Misir, Sudaanii fi kaan taasisaa turanis laayyoon turre. Hidhi kun xumuramuun isaa lammiilee biyyattii gammachuu keessa galcheera. Hanqina ibsaa magaalaa baadiyyaa jiru akka guutuuf rakkoo dinagdee biyyattii hudhee jiruuf furmaatanii ta'a jedhamuun abdatameera. Jala bultii eebba hidha Abbayyaa irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahemad wayitaa alaabaan Itoophiyaa yaabbatutti mimmaan buusuun isaanii miidiyaa hawaasaan deddeemaa ture. Tarii dhiibbaa hidhi kun keessa darbe yaadachuun akkasuma rakkinoota ijaarsi isaa keessa darbe yaadachuun bu'an ka jedhan namoonni hedduun miirri isaanii hatamuun miidiyaa dhuunfaan deeggarsa taasisuufiin suuraa Dr. Abiyyi maxxansaa turaniiru. Hidhi Abbayyaa kibxataa irraa bakka keessummoonni biyyoota alaa fi keessaa argamanitti eebbifameera. Itoophiyaatti hidhi isaa elektirikii maddisiisu inni jalqabaa bara 1932 laga Qaaqii irratti kan hojjetame yoo ta'u hidha Abbaa Saamu'eel ka jedhamudha. Hidhi kun hanga bara 1970tti tajaajila kennaa ture. Waggaa 85 booda yeroo ammaa biyyattiin hidha bishaanii annisaa meegaawaattii 5,000 caalaa maddisiisu hojjechuurra geesseetti. Bara 2011 hojiin isaa kan eegalee hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa waggaa 14 booda barana xumuramee eebbaaf qophaa'uu mootummaan Itoophiyaa ibseera. Hidhi kun dandeettii annisaa meegaawaattii 5,000 ol maddisiisuu akka qabu ragaan humna ibsaa Itoophiyaa ni mul'isa. Dandeettii annisaa haaromfamuu bishaan dabalatee maddeen adda addaa irraa oomishuutiin Afrikaa keessaa jalqabarra ka jirtu Itoophiyaa yeroo ammaa annisaa meegaawaattii 4,566 akka qabdu qorannoon mul'isa. Annisaa bishaan irraa maddisiisuu mata duree jedhuun qorannoo yuunivarsiitii Jimmaatti qoratame teessumni lafaa mijataa fi qabeenyi bishaanii Itoophiyaan qabdu biyyattiin misooma annisaa haaromfamuuf Afrikaa keessaa akka dursitu taasisuu agarsiiseera. Qorannoon kun kan marsariitii barattoonni idil addunyaa meeshaalee barnootaa fi qorannoo irraa argatanii fi
hojii isaanii irratti maxxansan istiidiyoo koo jedhamu irratti maxxanfameera. Barattoonni biyyoota 60 miliyoona 60 caalan hojii akkaadaamii isaaniif marsariitii kana ni fayyadamu. Akka qorannoo misooma annisaa elektirikii Itoophiyaa irratti gaggeeffamuun marsariitii kana irratti maxxanfame kanaatti Itoophiyaan lageen hedduun badhaadhuu fi maallaqi ittiin annisaa elektirikii bishaan irraa maddisiisan salphaa ta'uun biyyattiin annisaa bishaan irraa maddisiisuuf dursa akka kennitu taasiseera. Ammoo Itoophiyaan maddeen biraa annisaa irraa misoomsitu kanneen haaromfamanii fi hin haaromfamne hedduu qabdi. Inni guddaan dhimma kanaan wal qabatee ijoo miidiyaa ta'e muummee ministeera Itoophiyaa bakka kanatti argamuun mimmaan buusuu isaaniiti. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa uummanni Oromoo waggaa 7 boo'e Abiyyi guyyaa tokko qofaa isaa iyyuu fakkeessee bu'aa akka jedhanis qeeqa kaasaniiru. Kana ammoo mimmaan gammachuu muummichi ministeeraa dhangalaasan kana jajatanii jiru. Walumaa galatti kun ijaaramee ba'uun isaa gammachuu uummata biyyattii yoo ta'u, rakkinni hawaasni Oromoo waggaa 7 dabarsaa jirus xumura akka argatuuf dhiibbaan taasifamu akka qabu waamichi dhiyaateera. Oduma wal qabatuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahemad Itoophiyaa yeroo dhiyootti gabbisa niwukilaraa tajaajila nagaaf oolu akka eegaltu simaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi haasaa eebba haaromsaa irratti taasisaniin gabbisni niwukilaraa tajaajila nagaaf oolu Itoophiyaan jalqabduu haaromsaan kan walgitu ta'us dubbatan. Itoophiyaan bara dhufu piroojeektoota gurguddaa haaraa akka jalqabdu kan eeran ministeerri muummee kun kanneen xumurtee eebbisuuf jirtus akka jiran ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun hidhi Abbayyaa ijaaramee xumuramuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa fi uummata bal'aan jajannaa argate. Eebba ijaarsa hidha Abbayyaa wal qabatuun guutummaa biyyattii keessatti guyyaa har'aa uummanni gammachuu ibsataa ooleera. Hawaasni Oromoo magaalaalee garaa garaa eebba piroojeektii guddicha Itoophiyaa kana ilaalchisuun gammachuu qaban daandiitti ba'uun ibsataa turan. Magaalaalee Oromiyaa hedduu keessattis uummanni eebba hidha Abbayyaa ilaalchisuun gammachuu qabu ibsateera. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun hidhi kun ijaarsi isaa xumuramee eebbaaf ga'utti gammachuu qaban ibsatan. Jawar Mohammed namoota hidha laga Abbayyaa kana ijaaramee xumuramuu isaatti gammadan keessaa isa tokko. Hidhaan guddaan laga Abbayyaa injifannoo waloo uummanni Itoophiyaa gamtaadhaan gonfatedha jedha. Maxxansi isaa kun itti fufuun bu'aa dinagdee irraa argamu qofaa osoo hin taane mallattoo tokkummaa fi yaada walitti dhufeenyaa ta'uu irratti ga'een inni qabus olaanaadha. Injifannoon kun akka itti fufiinsa qabaatuuf garuu seenessi isaa hawwii nama dhuunfaa sabboonummaa daangaa akkasumas wal qoqqoodinsa garee kamiinuu akka hin sakaalamne of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedha. Jawaariidhaan kun faayidaan dinagdee argamsiisuu danda'us ta'ee bu'aan akka mallattoo tokkummaatti ibsuu danda'u akka dhugoomuuf Itoophiyaan waraana gamaa gamanaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jirus dibbee waraanaa qaama kamiyyuu dhaabsisuu fi nageenya ishee mirkaneessuu danda'u qabdi jedheera. Amma lolli iddoo garaa garaatti gaggeeffamu hin dhaabbatinitti bu'aan hidha kanarraa argamu mirkanaa'uu hin danda'u ka jedhe Jawar. Waraanni lubbuu ilma namaa qofaa osoo hin taane qabeenya biyyattiis investimentii hidha sanirratti of duraa hojjetamuuf jirus danquuf gaagama naannootis fiduudhaan guddina waaraa annisaa magariisaatiin gufachiisuus akka danda'u irraanfachuun hin barbaachisu jedheera. Oduu keenya birootiin viidiyoo wayita miseensi farra liphee lolaa Oromiyaa tokko dubartii lafatti kuftee irra deddeebiin reebu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti dheekkamsa kaasee ture. Miseensi farra liphee lolaa Oromiyaa Koonistaabil Daani'eel Tafarraa jedhamu dubartii tokko lafatti erga kuftee booda irra deddeebiin wayita reebu agarsiisaa ture viidiyoon waraabamee marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Viidiyoo kana keessatti miseensichi uffata dambii uffatan kun yeroo ka'e jechuun dubartii kana dhaanu miidhamtuun kunis yeroo iyyitu dhaga'amaa ture. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa taatee kana ilaalchisee yaadawwan garaa garaa kennaa turaniiru. Inumaayyuu waraanni akka kanatti dubartii daandii irratti salphisuu isaa dheekkamanii turan. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa magaalaa Beddellee Kataan obbo Biraanuu Baqqalaa taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa qaamee tokko bara 2017 waaree booda naannoo sa'a 9 hanga 10 gidduutti magaalaa Beddellee keessatti raawwatamuusaa madda oduu kanaa BBCtti himaniiru. Isaanis waa'ee taatee kanaa erga dhaga'aniin booda dhimmicha gara seeraatti fidan malee miidhamtuun iyyatti akka hin taane dubbatan. Jarri kunneenis abbaa manaa fi haadha manaa yommuu ta'an waliin jiraatu, ijoollee 3 waliin qabu jedhan. Taateen kun erga raawwatamee booda shakkamaan to'annaa jala ooluu fi yaada miidhamtuu fudhachuu kan himan abbaan alangaa ka'umsi taatee kanaas wallabdee dhuunfaa haadha warraa fi abbaa warraa gidduutti uumame ta'uu dubbataniiru. Yeroo ammaa kanas milishaan akka kanatti dubartii reebe kun to'atamee qorannaan irratti gaggeeffamaa akka jiru namni kun himanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota Kelloo miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.